Amen. 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 Yesus Kristus. Amin.
Amin. Garuu mana waaqayyoo akka ta'u irraa ishee waa'ee na yesuus akka ta'e sigala galgala kee mana waaqayyoo kee hawaasuudhaan galgala maatii kee mana waaqayyoo kee hawaasuudhaan yeroo isheen kun gaatee seexanni qaama tokko qabee eebba waaqayyoo kana kee darbatee si baasu eebba fuudhaa kee fooniin baay'ee kee jedhamu lafa uummati turaniif waaqayyo kan fuudhaa wadhaa fi naan jedhu. Amin. Of naaf eeggattu itti naan jedhu. Amin. Isan sitti dubbadde kana gadi barreeffadhu gaadhoo tun argina. Harki keessan akka irraa fadha. Yoo ati kadhatte waaqayyo ameen ameen. Amin. Fooniin eebbifamtee fooniin akka hafuuraan akka dabaalamtu godhu. Amin. Masi bukkeeru waaqayyo dhaame. Waaqayyo. Eebba siilaatu jedha. Eebba siilaatu. Manuma isaa keessatti. Ulfinuma isaa keessatti. Siifalaatu jedha. Ulfinuma isaa keessatti jirtu siifayidhatu waaqayyo. Ayidhatu mana keessa waaqayyo. Ayidhatu jireenya keessa waaqayyo. Aida tu bala keef waaqayyo siifayita tuun jedhe yaa isheen gidduu godhu fakkaata ameen ameen tayyaara nama baay'ee sitta geejjaramu ergaa nama dubbadde kee akka tuun jedhu dhumeera haalleluuyaa harka keessan akkanaa fadha dhumeera gaafa jedhu kanarra nama fudhii malee kan gooftaa fiduu hin danda'u kan gooftaa fida malee natu fida miti harka keessan irraa fadha kana harka toonii kan raafte kun Ameerikaa warraa kaase Ameerikaa warraa kaase Ameerikaa warraa kaase Amerika warraa kaase Amerika warraa kaase Amerika warraa kaase Amerikaa tutamanii dubbatan hin beeku ameen ameen waldaa kana fiidiitti waaqayyo makiina torbanatti argisiisaa waaqayyo nama waldaa kana jalatti mana kiraatti mana biiraatti galu nama nama sadi caalan ta'u waaqayyo maal jennaan eebban dhangalaasaa naan jedhe borsaayitii jaarratti naannoo kanarraa waaqayyo jawwee eebba galootaa yaate ajjeesa wajun nama baay'ee deebi'ee gala maanni duruu harka koorran ta'u jedhee ammoo barakate barakachuu jalqaba ameen 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 nama wajjirtanii siqaa jechuma siqaa ameen 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 amma barri kan kooteera laa kana man talmicha namoota man dulichaan dubbannu boo jedhi jedhi tunggu sanggup saya lagi. Ini mungkin kalau kamu dengan awak, ini saya ngajarin lagi sedikit jadi. Kubati fayye ka, wa dupatame na debe ka, ugabati na debe dono tarkar tarishisa. Orang kasih orang asli debe desa, orang asli debe pada kisah nampak mana? Arkane lalai. Si debe ka. Mana tua kayu si boje dera, si boje tu deras. Amin amin amin. 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 Baik Yesus. Amin. 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 Garan itu kita tu kopi kulfina lagi. Bani awalnya. Amin amin. Kulfina lagi. Jaruna mau tabai, ugawa kayut. Ifala apa ya pun. Ifaran apa dia? Isu mana berdeka kan yang पैसा tu le. Walau yang berdeka mungkin. Isu mana berdeka pada si bana tu le. Isu mana berdeka dah tu le. Buaya beri wadu dua, elo mawadu application dah galu galu. Fulan nama ada duka jauh sahaja. Buaya beri kasih pada. Ingkar pakai lagi siapa? Family spiritual rakat, afura mati rasakan, afura bahasa, afura alu, afura dukba, afura ijuma, mati lalu besok tak kesulitan. Indah dapat tu kamu nak dapat, sansalnya masih kaberu lagi.
milkaa'amijat. Hin milkooftan dhaqatu sirraa qaban. Amin. Baik kesan, kalau kita saling